mana ada seenaa dhaqee sa'aatii 3 4 akka waan ilmoo manaa qabuutitti ariifadha. Maaf tiktokii kiyya seenee laayivii kiyya irratti geemii kiyya taphadhe yoo $30 argadhe anaasan turunaa jira. Hiriyyaan kiyya yeroo ammatti mallaqa rabbii gaditti jechuudha. Fayyaa tiyyaa gaditti mallaqa kiyya hiriyyaan kiyya yeroo ammaa hin qabu ani hiriyyaa. Egalee gatii kana ta'ee an waan san of keessaa baasi laal. Waan san of keessaa baasi. Dhibee san of keessaa baasi. Inaf kalas bakka. Darbe jaartii andoo alamiirraa barumsa fudhadha biibtiiti yaalaa argitu jaartii andoo alamii. Wallahi dhugaa isin jira. Isin dabarte biyyatti tarte inni jira innasii jiraataa jira. Jaartii taaju surrubbee laala. Isin dabarte jireenya wanna taate inni kun jireenya mataa isii jiraataa. Warroota asiin dura jaarsaaf jaalalaaf jecha uffanni san laalame Finfinnee kanarratti dubartoota meeqa fooqii gubbaa bade. Dubartoota meeqatu mataa gallakkise. Dubartoota meeqatu hallayyaa bu'e. Dubartoota meeqatu fajjeesse. Ati ni duuta inni jireenya isaatti uffata biraatiin wajjin jechuudha. Isin duuta jettee dubartiin isa jaalattu hin dhafamtu amma ummi garme naqa. Isin duutee jirti kana yookaan kan intala akkasiisan ajjeese yookaan ammoo isin illee obboleetitti yaamita duute sun jettee of duuban deebitu. Itti fuuftee jiraattee waliin jaalattee waliin jirtu. Obboleettiin kan itti gurguraniin didduu. Wallahi isin hin jedhu. Obboleettiin tante osoo itti gurguranii hin diddu obboleettummaan tante tammaan garaa kan keeti. Egalee gatii kana ta'eefi ati ani wanni siin jedhu guddaa yookaan boo'icha dhiifti yookaan asuun biroo sirratti deebitee waan akka dheengadda gootuu san hin gootu lakki milaamila jechuuf osoo hin taane miirri kan keetii fi miirri seenaa asliidha tokko. Mirri seenaa aslii tokko. Ati ilmoo kan keessoo dhaltee dibar nama ilmoo guddisuu danda'u bara. Egalee ilmoo tante san eenyu sii guddisa miira amma jirtu kanan osoo ati jirtu. Egalee gatii kana ta'eefi ani akka siin jedhu yoo jiraate ana bira waan san of keessaa baasi. Wanni akka waan sanii dhibeen hin jiru. Dhibeen guddaan naqarsi guddaan kaansariin guddaan waan san of keessaa baasi. Wallahi dhugaa siin jedha. Salaata kan keetitti deebii salaata kan kee salaati. Anama gisee akkasitti cinqaan natti jirtu wallahi gama dura illee salaatiin ka'ee salaatullee salaatee boo'ee ibimmaan kiyya kan akkanatti godhe ibimmaan kiyya kana gad dhaggalaasee salaatullee salaatee tama beeku sanin du'aayii beeku san kadhadhe yaa rabbii kiyya obsa onnee tiyya tana obsa itti naa huradhu argite obsa itti naa huradhu obsa yaa rabbii kiyya obsa naa kenni jedhee akkuma amma duratti as keessa kuulleen jette yaadata kiyyaa qabdi kuulleen hangisee wanni badaan tokko naa boodatti jireenya tun jibbisiiftee addunyaan tun 8 gisee addunyaan tun naan jettu maal godha si fakkaate warra oksijiinii itti galchanii wallahi dhugaa siin jedhaa bara warra oksijiinii itti galchanii oksijiiniidhaan jiraatu. Hafuura nama akka barbaadetti harganu kana harganuu hin dandeenye sanii yaadadha. Amma shaadoo baatirii layyaal jedhaa viidiyoo hojjedhaa jedhee gurbaan tokko warra shaadoo baatirii san jala seenee meel laaltanii jiran sabboontuuf jalaan gisee jala gaseenta sabboontu amma ishii dubaa jirtu takka jalaan ni argitan. Shaadoo baatirii layyaal jedhaa riipoorti naa godhaa sabboontuun jenna akka sabboontu san dhageeffadhee achumaan maal godhe hadhumaa bar jala gaseenee welcome naa bush Rashid eenyu namni kun Rashid maami dhageeffadhu hawa Rashidaa fallee na ragataa turanii bardeen gadda naana abboo waasiin hin jenne anu jala san ture abu Rashidaa waan jenne dhageeffadhu guyyaa mana gurmeessaan jirtaati naannoo ka mana gurmeessaan jiru akka mana jaaldabbaan jira dhageeffadhu mana gurmeessaa Sizaatii walka hawa Rashidaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh welcome sinjeetiin jira afoinaan ilaa Ramadan Mubarak dhageeffadhu maal godhe fakkaate shaadoo baatirii layyaal jedhaa video na hojjedha sabboontuun jennaan sabboontuu san jalaani jala gada seene. Gisee sabboontuu san jalaan jala gada seeneetiin jedhu maal godhe isinitti fakkaate jala gada seenee sabboontuu san jalaani laale beettee
فيديو جلس انجروا لا على جلد والله ربي تكاكد قربان توكو فنيان كان أرغانون دن دولا سيكا كانت تقلتنينني تبو غازا نوانا كيساتي كوشينا كي نفان أرغيتي أغي سامدي تبو غازا نكوشينا كي نفانا تبو غازا نكوشينا كي نكوشينا كيساتي أما غازي رابل شيفن نكانا والله إسا وفيت تهيديك أكاسي سن وفيت غنشي أكاسي سن بانتي jechuun isa tubboon akkasii sun bira qabataa tubboo akkasii tasan keessa sa'aatiidhaani ofitti qayyara laastikii sii galee sa'aatii san ofitti qayyara laastikii tubboo akkasii san keessa teenkiyuu galatoon qaalii maaliif siin jedhere osoo fayyaa qabaachuu baatte laayif iyyuun banattu yaa rabbi bakka tana irraa honna kaasii jette anama waggaa tarte bakka ciisu ture ni beektaa jechuudha. Bakka ciisu ture waggaa tana ramadaana waggaa tanaan soomne yaani harka rabbii keessa ture sa'a sanitti siigalee. Soomne? Harka rabbii sa'a sanitti harka rabbii keessa ture. Na beektan himee isin sa'a sanitti asoo waan akkanaati jedhee sitti himee ekelee waan akka haadha seenaa takkitti biccatti naa kun hin azaa ta'aa ture. Isitu onna kaasa, isitu ganna deebisa, isitu achi na kaasa, isitu as na deebisa. Haadha seenaa takkitti biccatu naa kun hin dhukkubsataa ture. Asliin maal akka dhukkubsadhe quban qabu macarrasha. Mana isaa keessa jira. Maal akka dhukkubsadhe quban qabu fayyitee akkamii qofa naa beekaas galee du'ee fardi kiliinee ta'e. Ji'a nama guutuu siree ciisee jechuudha. Du'ee jechuudha fardi kiliinee galee waan qabuun dargadhee luqqeettuun boolla na baatee lafaa ka'e. Luqqeettuun cinaa tokko boolla na baatee osoo onna jedhu jechuudha. Ji'a tokko meeqa onlaayinii irraa badee guyyaa takka viidiyoo takka postatee du'aa naa kadhadhaan jedhe. Maaliif ree wallaalee timirtii bara. Koomentiin ummataatu si dhukkubsa. Waan tokko ol darbitee dhufanii harka dhiqattee kushiinaa keessaa dhuftee koomentii sii gooti. Harka dhiqatee dhufee koomentii sii godha. Dhattee anamma viidiyoo takka ol darbe taanaan du'ee bada malee osoo daa'imman diyyala sanitti darban jedhan hin dubbisu koomentii dhaqee. Afeerri naa barreesse kasharri naa barreesse illee du'een bada malee koomentiin dubbisu dhaqee. Hin dubbisin dhattee koomentii. Hin dubbisin dhattee koomentii. Kalas viidiyoo postatte bada postatte misha postatte hin dubbisin koomentii dhadheeti. Koomentii isaanii hin dubbisu ol darbe kalas naaf hin taane gisee naaf hin taane ofuma kiyyaa kaasaa jechuudha. Kanaafi an akkasitti ture wayna beektaa atuyyuu nan beektu ji'a lamaa fi bulii 15 bulii 22 ciiseen ka'e ji'a lamaa bulii 22 eegalee gatii kana ta'ee fi ani wanni siin jedhu yoo jiraate guddaan hiriyoota kan kee akkasiifatan hin godhe hiriyoota kan kee warra yeroo ammaatitti amshir si cinaa jirraa dhiisi jedhaniiti sappoortii si godhanii minaamina siin jedhan warroota sanniin jabeeffadhu isaanii waliin dhaabadhu gaafa isaan deemanillee alhamdulillahi jedhe yoo isin deemtee warroonni amsi waliin jiru kunillee yoo deeme alhamdulillahi gizeetu oofee jedhe bakka gizeetu oofee gizeetu isaan jijjiire bakka maanatti jijjiirama maa akkas ta'a ebelutu akkas godhe neebar siigalee anamma kunoo hiriyyaan tiyya kunoo miyaa tana isii biccatu beeka paaswoordii jiruutiyyaa kunoo miyaan jechuudha paaswoordii jiruutiyyaa isii bicca beeka isii haadha seenaati namni miyaa fi haadha seenaa caala obboleettiin tiyya nan beektu obboleettiin tiyya ta'e waliin dhaladhe kunoo jala kana jirti wallaahi ramadaana kana rabbi nan fixachiisini miyaa fi haadha seenaa caala namni jireenya kiyya beeku hin jiru paaswoordiin jiruutiyyaa eenyu miyaadha isitu na beeka aarus maal jedhus isi bilbila himadha waan eenyutti ni manne isii biraa qaba waan eenyutti ni manne isii bira yoo isiin nagatte illee natti hin ho'u yoo isiin na dhufte illee natti hin qorru wallaahi kunoo jala kana jirti haadha geetu yoo isiin nagatte illee maa nagatte hin jedhu waggaa fageennee walii dawwalla yeroo tokko faa ji'a 5 ja'a fageennee walii dawwalla miyaan nagatte hin jedhu miyaan maaf kana naa godhuutti hin jedhu isiin illee akkas nan qubattu gisee barbaade silki jalaa kaasa maa silki kaasuu didde jettee nan cuftu isiin cufu bakka siigalee maaliif siin jedhere nama tokko maa dhufe maa deeme jechuun sirree miti ta'anii ammoo
dhibee amma dhukkubsattee jirtu san isa san amma dandeettetti paaspoortii tiktookii moo ati kanuma haasofta silaayyuu midira sambuusaa. Midira sambuusaa jettee laa ilaa.